kutaalee darban keessatti kan ilaalle isii yaadachiisuudhaaf mucaan wajji taphatu jaalata mukicha wajjin gaaf tokko biraa deemee itti yeroo as deebi'u guddateera xinnoosiiti so yeroo dhufu kanatti akka duraanitti mukni wajji taphanna jedhee yeroo gaafatu mucaan immoo deebisee maal jedhaani anamma guddadheeraa waan inni itti taphadhu na barbaachisaa jedhaani so mukichinis isa gammachiisuudhaaf muka appilii koo yookiin immoo tufaa kana hunda isaa guuradhu waan taphachuu barbaaddu bitadhu jedhaani so mucaan achirraa gammadee deemee kan jedhu irratti dhaabbanne so passage yookiin immoo dubbisa kana dubbisuun baay'ee gaariidha afaan barachuu irratti jechuudha dandeettii dubbisuu keenya nuuf guddisa akkasuma ammas haasa'uullee nuuf guddisa maaliif kan jedhu ta'e erga dubbifne booda jechoota haarawaas keessaa arganna jechoota arganne san immoo hima itti ijaarra ergasii hima mataa keenyaa itti ijaaruudhaaf shaakala goone jechuudha so karaa salphaadhaan haasa'uu fi dubbisuullee dandeenya jechuudha akkuma kutaa darbee steepin jalqabaa suuta dubbisuudha steepin lammaffaa dafnee dubbisuudha so steepin jalqabarra jirra the boy was so excited he grabbed all the apples on the tree and left happily the boy never came back after he picked all the apples the tree was sad one day the boy who now turned into a man returned and the tree was excited come and play with me the tree said step lama farajira step definitely dubbisnu jechuudha the boy was so excited he grabbed all the apples on the tree and left happily the boy never came back after he picked all the apples the tree was sad one day the boy who now turned into a man returned and the tree was excited come and play with me the tree said so asirratti jechoonni nuti as keessa arganne akka jecha haarawatti kan ilaallu tokko excited ka jedhu kan biraa grabbed ka jedhu inni taanu turned into kan jedhuu fi returned kan jedhu ilaalla jechuudha so gara paragraafichaa deebine hiikaa isaa haa ilaallu amma asirratti the boy was so excited jedha mucichi baay'ee gammadeera jechuudha exciting asitti maali baay'ee gammadu jechuudha he grabbed all the apples on the tree mucichi guurateera yookiin immoo fudhateera maal all the apples on the tree apple yookiin immoo tufaa sana kan mukicharra jiru hundaa fudhateera and left happily gammachuudhaan deemee jedha the boy never came back mucichi gonkuma hin deebine after he picked all the apples erga firii isaa guuratee deeme booda jechuudha the tree was sad mukichi baay'ee gaddee jechuudha deebuu dhabuu isaatitti one day the boy who now turned into a man gaaf tokko mucichi jechuudha kan turned into a man nama guddaa ta'e jechuudha duraan ijoollee ture nama guddatti jijjiirame returned in deebi'ee and the tree was excited mukichis baay'ee gammadee jechuudha deebi'ee arguu isaatiif akkuma gaafa duraa maal jedhaani come and play with me kottuuti na wajji taphadhu the tree said mukichini jedheeni jedha so hiikaan isaa kana fakkaata jechoonni achi keessaa argannes akkuma agartan kanneeni amma immoo jechoota arganne kanatti hima ijaarra jechi inni jalqabaa excited jedha excited happy jechuun gammachuu yoo ta'u excited jechuun baay'ee gammadu jechuudha so hima kana so jecha kanatti yookiin immoo vocabulary kanatti hima tokko haa ijaarru himni jalqabaa maal jedha you seem excited about it you seem excited about it kana jechuun maal jechuudha ati waan itti gammadde fakkaata wanticha sanitti wanta san siifi nama walitti haasoo qofaatu beeka so waa'ee wanta sana waan itti gammadde fakkaata jechuu barbaadde you seem excited about it jettaa jechuudha himni biraa kan ijaarru are you excited gammaddeetta yookiin baay'ee gammaddeetta jechi lammaffaa kan itti fayyadamuu deemnu grab kan jedhu grabbed gize jenne ed yeroo itti daballu wanta darbee ta'a jechuudha so grab kan jedhutti ed daballe grabbed jennaan jechuudha kana jechuun akka reefu laalletti fudhachuu yookiin immoo guurachuu ta'a jechuudha
Fakkeenya jalqabaa maal jedha? Let's go grab some lunch jedha. Let us shortii ta'e yookiin immoo ni gaabbate. Let us go grab some lunch jedha. Hiikaan isaa maali? Deemnee laaqana haa fudhannu. Okay? Deemnee laaqana haa fudhannu jechuudha. Asirratti grab maali? Fudhachuudha jechuudha. Lunchiin laaqana. Inni kun immoo let's grab sandwich before we go. Akkuma reefu let us grab a sandwich before we go jechuudha. Okay, dafnee yeroo jennu let's grab a sandwich before we go. Asirratti sandwich jennaani qubee adii kanan dubbifnu sandwich hin jennu sandwich. So let's grab a sandwich before we go. Deemuu keenya dura sandwicha haa fudhannu jedha. Jechiin itti aanu turn it into jedha. Turn it into. Hima keessatti kan ilaallu ta'a. Himni jalqaba yookiin fakkeenyi jalqaba. Rain in the morning will turn into snow during afternoon jedha. During the afternoon. Dafnee yeroo jennu rain in the morning will turn into snow during the afternoon. Rain in the morning will turn into snow during the afternoon. Kana jechuun takka takkaa yoo ilaallu ta'e rain jechuun rooba. In the morning roobni ganama will turn into in jijjiirama maalitti snow gara cabbitti jijjiirama during afternoon sa'aatii booddee jechuudha. So wanti akkanaa kan ta'u biyyoota qabbanaatitti yookiin immoo biyyoota qorraatitti akkuma agartan kana hiikaan isaati. Inni kun immoo cows turn into beef jedha. Cows turn into beef. Asirratti beef jechuun foon horiiti. Cows jechuun immoo horiidha. So namni tokko maal nyaatte yoo siin jedhe cows yookiin immoo horii nyaadde jettu akka Ingiliffatti. So foon horii jechuudhaaf beef jecha jedhu qabda. Cows jechuun immoo isa lubbuu qabu kaniin qalamin san jechuudha. So horiin maalitti jijjiirama yeroo qalamu foon horii kan jedhamutti jijjiirama jechuudha. Hiikaan isaa akkana loon yookiin immoo horiin gara foon loonitti jijjiirama jedha. So akka argaa jirrutti wanti tokko jijjiiramu jechuudha. Turn into jechuun. Inni kun immoo return jedha hangaasi deebuu jechuudha. Idii yeroo itti daballu waan darbee haasa'u jirra agarsiisa jechuudha. Returned jennaan. So hima itti ijaarree haa ilaallu. Himni jalqabaa akkas jedha. I returned the book to its place. I returned the book to its place. Kana jechuun I returned jechuun an deebiseera the book kitaabicha to its place. It is jechuun kan isaa maal iddoo isaatitti jechuudha. Place jechuun bakka. So kitaabicha iddoo isaatitti deebiseera jechuudha. Waan darbe nu agarsiisa jechuudha. Gochi deebisuu keetii xumurameera jechuudha. Kitaabicha bakka isatti deebise. She returned within an hour jedha asirratti. She returned within an hour. Hour hin jennu asirratti dogoggora. Hour jenna jechuudha. Echiin saayilantii taati. Wantoonni saayilantii jennuun kan hin dubbifamne jennuun kun maaliif akka ta'u kutaalee biraatiin qindeeffannee kan dhufnu ta'a. So sentensii kana dafnee dubbisuu barbaanne yookiin dafnee jechuu barbaanne she returned within an hour jedha. Kana jechuun sa'aatii tokko keessatti deebite. Iddoo deemterraa jechuudha. Isheen sa'aatii tokko keessatti deebite jechuudha. So barumsi keenya kan readingii yookiin immoo dubbisaa wal qabatu kanarraa isa kana fakkaata. Kutaatti aannu hanga walitti deebinutti yeroo gaarii isiniif haa ta'u. Bye bye for now.